Yoo harkifuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka Afrikaa keessanii nagumaa jabaattu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoo nagaa buutii nagaan kurraa faadhaa Waaqayyoo sana ganuuf kennu maqaan isaa eebbifamu jecha har'a immoo deebi'ee dhufeen jiran isin jedha akkuma yaadatamu kanaan dura waa'ee jaalalaa dubbataan ture viidiyoo lamman tokko lakkiseen jira jechuudha warreen argine. Am video nan gadhiise jala seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu ittan fufaa jechuudha. Amma har'a kan ilaallu ijoollee xixiqqishuu waggaa 18 dhiironni waggaa 18 kan jaalala keessa yeroo galanuu shamarroonni waggaa 14-15 akkasitti xiqqoo yoo ta'u malee waa'ee jaalalaa hin dubbatu jechuudha. Kanaafiyyuu baay'een isaanii immoo kan jaalala keessa galanii dafanii badaniillee maatiiwwan argaa mana kireeffatanii gaa'ela dhaabbatan baay'eetu jiru waan ta'eedhaaf booddee immoo rakkoo isaan mudatu baay'ee waan jiruudha. Ofii kootiifis kanaan dura kaniin ija kootiin argee jiru waan ta'eedhaaf akka isinirraa of eeggattanuuf isiniif hiruun yaala. Innis safara keenya ture safaraan itti guddadhe mucaan tokkotu jira. Waggaa 20 gaafan ga'u jedhe mucaan dhiiraa waggaa 20 gaafan ga'u warra fuuchuudhumaan qaba niitii fuuchuudhumaan qaba jedhee kakataa ture yeroo xiqqishuu ta'ee jiru jechuudha. Akkuma jedhee waggaa 20 gaafa ga'u hin fuudhe jechuudha. Mucaan fuudhes nan beeka safara keenyarraa xiqqoo ishee fagoo ture. Wal fuudhanii maatii dhumti beekee inumaan fuudha malee jennaan wal fuusisanii jechuudha. Yeroo wal fuusisanuu waggaa tokko waan akkasii booda adda ba'uutu dhufee jechuudha. Kana maaliif inni isinii kaasiseetanii nam tokko heerumaa fuudha gaa'iluma waanuma Waaqayyoo uumeef jecha akkuma kanaan qaxxitaa itti galuu qofa osoo hin taane sammuun namaa bishaachuu qaba. Kaayyoo qabaachuu qaba abbaan suni ijoollummaa keessaa ba'uu qaba. Gara fuulduraatti waan hojjechuudhaaf jedhu qaadachuu qaba. Lama ta'anii lamman isaaniiyyuu gara fuulduraatti maal gochuu qabna gara fuulduraatti maaliin guddachuu qabna jedhanii dhuguma jaalalli hundumarra caala garuu jaalala irratti immoo wanti namni ittiin jiraatu barbaachisaadha. Jaalalli bichaan jiraate wanti tokko immoo wanti ittiin nu sochoonu wanti foon keenyaaf nu barbaachisu addunyaa kanarratti yookaan ifa kanarratti kan nuti itti fayyadamnu yoo hin jiraanne jechuudha. Waa tokko faayidaatti nuun qabu jechuudha. Gara jaalalaatiin haa gammannu malee qaawwa isa afaan banee jiru immoo duuchuu hin dandeenyu taana jaalalli keenya hin diigamaa jechuudha. Kanaafiyyuu sammuu keenya cimsinee kaanii bayeessa goone yeroo itti yaaduu jalqabnetti gara gaa'ilaatti galuun keenya bayeessa jedheen abdii guutuu qaba. Itti gaafatamummaa yeroo sammuu keenya yaaduu jalqabutti bor maal gochuu qabna gara fuulduraatti jireenya keenyaaf maaltu nu barbaachisa jedhanii yeroo sammuu namaa yaaduu jalqabetti gara gaa'ilaatti yoo galan rakkoon qabu. Akkasumaan immoo jiramti yeroo waggaa 15 waan akkasii baqa zim jedhanii dhuma jaalaluma waan jedhameef itti galame boodarra rakkoon guddaan nama mudata jechuudha. Shamarraa yoo ta'es yoo xiqqishuudhaan heerumte yeroodhuma sanatti ilmoo argachuu dandeessi. Ilmoo yeroo dhufu immoo yeroo ilmoo argatan immoo guddifachuu dadhabu jechuudha. Gaa'illi isin diigamaa jechuudha. Mucaan dhalatu sunillee haadhaaf abbaa argee hin guddatu jechuudha. Maaliif sababii maatiin kun wajjiniin hin jirreef jechuudha. Kanaafiyyuu sammuun keenya bishaatee bayeessa goone gaafa yaaduu jalqabne gara gaa'ilaatti seenuu dandeenya. Itti gaafatamummaa mataa keenya gaafa fudhanne
dandeenya gara gaa'ilaatti galuudha malee callifneedhuma akkuma kanaan gaa'iluma waan jedhameef yoo gara gaa'ilaatti galle rakkoo baay'eetu nu mudatan jedha. Kanaafiyyuu warri xixiqqishuu taanee jirru amma misaaleedhaaf durbi tokko bakka yoo xiqqaate waggaa 20 waggaa 22-23 geessee gara gaa'ilaatti galuu qabdi jechuudha. Isaan olii yoo ta'e gaariidha. Maaliif sammuun ishee bilchaataa deemu jechuudha. Waan hunda erga adda baafattee beektee booda waan ta'eef waan hunda yaaddu waan ta'eedhaaf gaa'illis akka jalaa hin diigamneef cimsitee qabuu dandeessu jechuudha. Innis akkasuma inni dhiiraas sammuun isaa ba'eessa godhee yeroo yaaduu jalqabetti yoo ta'e akka gaa'illi isaa jalaa hin facaaneef ba'eessa godhee sammuun isaa yaada waan ta'eedhaaf akka gaa'illi isaanii hin diigamne ba'eessa godhee waan yaaduuf cimsee qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu tattaaffii barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa ofii gizee beekanii kaan gara gaa'ilaatti galuun gaariidha jedha. Akka gootiitti baay'ee rakkataa jiru waan ta'eedhaaf gaa'iluma waan jedhame xixiqqishuudhaan badanii butiidhaan wal butanii badanii argi wal butanii badanii booda immoo gara manaatti deebi'uu hin danda'amu waan ta'eef jaallatan jibban maatiin hin araaramu jechuudha. Araaraman iyyuu malee booda immoo loliisatu jira. Waliif dhiisuu diduutu jira. Anatu caalaatu jira. Maaliif waan sammuun hin bishaanneef ba'eessa godhee waan sammuu isaanii hin yaanneef anatu mootaadhaan gaa'illi isaanii diigamaa jechuudha. Yoo ilmoon illee argameera ta'e mucaan sun akkuma nama dubbadhe utuu jaalala haadhaaf abbaa hin mi'eeffatiin guddataa jechuudha. Kanarra immoo itti yaadnee kaanee gara gaa'ilaatti utuu galleen jedhaan akka gootiitti baay'ee sargeera waan ta'eedhaaf gaa'illi maal akka ta'e waan fuudhaaf heerumaa qofa ta'e yookaan immoo fedhii foon keenya baachuu qofa osoo hin taane akka itti gaa'ila keenya oofnu ba'eessa goonee gaafa yaaduu jalqabnetti gara gaa'ilaatti utuu seennee gaariidha jedheen yaada. Kanaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hammuma dhimee koo kanatti waan baay'een argee ijoollee ishoo wal fuudhanii ilmoollee argatanii booda kan adda waan baay'eetu jira waan ta'eedhaaf yeroo ba'eessa gooneetti yaaduu jalqabnetti yeroo itti gaafatamummaa jireenya keenya fudhannetti yaaduu jalqabnetti kaayyoo baafachuu yeroo jalqabnetti gara gaa'ilaatti seennu malee akkasumaan fuudhaaf heerumuu waan ta'eef gara gaa'ilaatti seennee gaa'illi keenya nu jalaa diigame yoo ilmoollee arganne ilmoon keenya nu gidduutti guddachuu dhiiftee yookaan an fudhadhee bichaan guddisaa abbaan immoo narraa baay'eera jechuudha. Abbaan mucaa kootiin misaaleen isiniin jedha malee ani yeroo namballee gaa'ila hin qabanne garuu waan hin argaa ture sheerii isiniif gochuu barbaadeetan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Nan beeka amma yeroo kanatti yeroon tashaashaaleera akka duraaniitii miti. Garuu immoo hinuma jiraatas badeen badu waan ta'eef of eeggannoo akka gootannuun isiniin jedha. Guddumaayyuu ta'ee namni guddina osoo hin taane sammuun guddachuudha kan barbaachisu. Guddaadhuma ta'anii immoo sammuun isaanii kan akkuma kanaan hin yaannes baay'eetu jiru waan ta'eef isaanillee akka isaan itti yaadanuun jedha. Gaa'illi maal akka ta'e akka beektan gaa'illi foon ofii bichaa gammachiisuu osoo hin taane gaa'illi walii galanii jaalalaan tokkummaadhaan itti gaafatamummaa fudhatanii kan wajjin hin jiraatanudha. Warri abbaa manaan tokko qobaa hin cunqurfamu. Nama lama yoo ta'e gaarii waan ta'eef waaqayyo shamarraa tokkoof dhiira tokko walitti qindeesse waan ta'eedhaaf xindii godhe waan ta'eedhaaf lamaan oofama jechuudha. Nama tokko taanaan hin danda'a. Kanaafiyyuu walii galteedhaan jaalalaan jaalalli yoo jiraate walii galteenis hin jiraata. Boodarra qabeenyis hin dhufa jechuudha. Jaalalli yoo jiraate tattaafannaa walii galteedhaan yoo jiraate taa'anii wal ilaaluun yoo dhabame qabeenyis hin dhufa jechuudha. Ilmoon gidduu
keenyallee argamtu yoo walii galteen jiraate tokkummaan jaalalli jiraate ilmoon keenya jaalala tamaaraa guddatti waan nu hojjennu yoo nu nama jawaa taane nama beekaa taane ijoolleen keenyallee akkuma sanatti nurraa footokooppii godhata jireenya keenya guddatu jechuudha. Kanaafiyyuu nu jireenya keenya fooyyessuu qabna barumsa gaarii ijoollee keenyaaf dabarsinee darbuu qabna jechuudha. Kan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isiniin jaaladha isiniin kabaja like share subscribe gochuudhaan obboleettii keessan hawwii jajjabeessaan isiniin jedha yaadni koo yoo isinitti tole onnee ergoodhaan itti fufii hawwii jabaadhu nuun jedhaan jajjabeessaa amma danda'e tokko isin caalan beeka jechuu koomtii yeroon kana dubbadhu waan hin argee waan keessa koo yaade waan naallee qarqaareedhe waan yaadeef kan dubbachuutti hin jiran isin jedha baay'een kana caala beektan jirtu baay'een